Harka funee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan baga guyyaa jala bultii ayyaana qilleetiin nagaan isin ga'e jecha har'a keessummaa ayyaana qilleedhaaf kan nuuf ta'u qaban. Tolee harka funee kam jirtu keessummaa keenya baga nagaan dhufte. Nuruu baga nagaan nu eegna isiniin jedha. Baga ayyaana jala bultii ayyaana qilleetiin nagaan isin ga'e. Baga walumaan geenye. Mee amma ayyaana qilleen guyyaa boruu ni kabajama. Ayyaana qillee kana irratti mee akkamiin qophaa'aa jirtu? Tolee ayyaana qillee kana irratti akkuma agartu akka magaalaa keenyatti namoonni baay'een kunuu sirboota garaagaraa banuudhaan waa'ee ayyaana kana sirriitti ibsachaa jiru. Nutis gama keenyan sirriitti gammadaa jirra. Ayyaana kana haala bareedaa ta'een kabajnee uummata kana wajjin hawaasa naannoo kana wajjin kabajuudhaaf haala ho'aa ta'een kabajuuf qophii guddaarra jirra jechaadha. Ayyee gaarii. Mee mana keessanitti mana keessatti akkamiin simachuu yaadde maqaa keessa nutti himiti. Saniin booda maatii qabdamoo abbaa warraa qabdamoo kan jedhame uummataa fi wardaa wantootaaf nu. Tolee guddaa galatoomi. Maaliif inni maatii koo waliin haala ho'aan kabajadhee itti deemaa jira. Akkasumas ayyaana kanaaf maatiriyaalaawwan garaagaraa binnee qopheessinee ayyaana kana itti kabajuuf qophii guddaarra jirra. Sana keessa egaa akkuma beekamu ayyaana waggaa akka naannoo keenyatti hoolaan bitamaa, daanqoon hin bitamaa akkasumas immoo kan humna guddaa qabu immoo sangaas biteetuma qalee nyaatee fira wajjin ittiin bashannana. Ani kana immoo gama kootiin maatii kootiif hoolaa tokko bitee kun isaa wajjin qaladhee nyaachuufan deemaa jira jechaadha. Akkas ta'a. Nan dhufa kana nu waamtaa re'ee nu ayyaanaaf. Oduu danda'ame si qofaa miti ilmaan Oromoo hunda oduu waame gammachuu koo hin danda'u. Walluun ga'u kam. Wanna xiqqoos yoo walumaan qammasne waan bareeda jedhee yaada. Maaliif inni namni jaalalumaaf waliin nyaata malee yookaan quufee yookaan akka malee ta'uufi miti. Waliin gammanne wal bira teenyee nyaata bichaa osoo hin taane walumaan gammanne ayyaana san oduu hundi keenya waliin dabarsine gammachuu koo hin danda'an. Tolee egaan hoolaa biteera naan jettee jirta. Maatii kee wajjin hoolaadhaan qaluuf jetta. Namoonni baay'een amma fakkeenyaaf haalatti akka abbaa warraa yookiin ilma hangafaa yoo taatu aboon yookiin kan siif kennamu yoo ilma hangafaa taate siit horii qala yoo abbaa warraa taate siit horii qala. Mee isteeppii haalattiin hoolaa qalan natti himuu dandeessaa calqaba amma dhumaatti? Egaa sitti himuu hin danda'a inni rakkoon qabu akka naannoo keenyatti yoo gadaan walii kennama hoolaa san qalu fakkeenyaaf maatii tokko keessatti yoo jiraate abbaan yoo jiraate abbaatu qala yoo abbaan hin jiraanne ilma hangafatu qala yoo ilmi hangafni hin jiraanne ixaan akkasumatti ixaanatu qala jechaadha. Yoommoo akka hiriyaa yookaan immoo akka jaalala akka firaata kan naannootti yoo wal waamte gosaa walii kennita. Amma akka naannoo kanaatti gosa yoo boorana jiraate booranaaf kennita booranatu qala yoo boorana hin jiraanne immoo akka naannoo kanaatti gosa galaan keenya meettaan jira meettatu qala gosaa walii kenne gosantu hoolaa san qalaa jechaadha. Naannoo eessaadha kun amma? Kuni naannoo Shawaa keessa naannoo godina Shawaa kibba lixaa naannawa Finfinnee magaalaa Sabbataati. Akka naannoo kanatti immoo galaan jalatti immoo meettaffaa jiru meettatu fudhatee qalataa jechaadha. Meettaa fudhee qalataa yeroo akkasitti gosaan hirame gaafa jettu maatii keessaadha moo ollaadhaan? Yoo fira ta'edha. Maatii yoo ta'e immoo maatii abbaatu qala. Yoo abbaan hin jiraanne ta'e immoo ilma hangafatu qala. Ilma hangafni ixaan akkasumatti deemee qala maatii yoo qale jechaadha. Yoommoo akka firata akka naannootti wal waamte gosaan qalamaa jechaadha. Gosaan qolama aadaa naannoo keessanidha jechaadha. Iddoo biraatti aadaan kun jira barsiifatamee jira? Jira amma naannoo already ka miidiyaa ilaalaa jirra waan ta'eef naannoo Boorana kanafaatti naannoo Gujii akkasii kanatti gosummaadhaan qalu kan isaan qalan naannoo sanitti jechaadha gosaani kan qalamu. Tole baay'ee gaariidha. Kanaaf mee hoolaan gaafa qalamu calqaba isteeppii albee kaasurraa kaasee mee nutti mee yoo muuxannoo qabaatte ma dandeenya? Amman beekutti gaammaan already waanuma abbaan koo na barsiisee fi waanuma abbaan koo gochaa ture irraa kanan ka'ee baradheedha. Hoolaan hin bitama. Hoolaan gaafa bitamu dhalee kan jedhamu jira dhadhaa. Hin beekta dhadhaa sanii tuqatanii dhufu akkasumas immoo Oromoo yeroo baay'ee jiidha kana guutate. Gabaadhaa moo gabaa yoo deemanii moo? No gabaa miti erga bitamee galee booda jechaadha. Erga bitamee galee qalmaataaf gaafa dhufu san hoola sun hin dhiyaata. Ishiin margaa fi calee san qabattee qopheeffattee jechaadha. Calee jechuun waan jiidhaa jechaadha. Jiidhaa san qabatanii marga jecha marga jiidhaa. Marga jiidhaa qabattee dhatta. Gaafa dhattu ishiin maal godhi ishiin marga qabattee inni immoo haaduu fi marga qabataa jechaadha. Sana abbaa warraa jechaadha. Sana booda hoolaa san adda isaarra dhadhaa kaanii muudoo jecha amma dugda isaarra gad darbutti. Ishiinis marga isa fuutee irra godhe dhadhaa muddii innis marga isa irra kaa. Sana booda maal godhe yaa rabbii koo miqanyaan nurraa qabi kan nutti murtu kan nutti falfaltu nurraa qabi hoggaan nu gayi korma sii qopheessine jedheet maatii keenya nu guddisi kan balaa karaa deemu nurraa qabi tolaa nutti qabi xiqqaan nu haa guddatu guddaan nu haa bulee waaqa isaa kadhateet sana booda hoola isaa san dhiiga isaa dhangalaasaa jechaadha. Dhiiga gaafa qalu dhiiga san maal godha qe'ee isaatti irratti deemee facaasaa jechaadha. Baay'ee gaariidha. Yeroo amma fakkeenyaaf kanaan dura kan naqunname jira.
hoolaa gaafa qalan odoo dhiigan buusiin dura garatti kuffisanii jira. Bitaa mirga ta'uu bahaa kibbaa ta'uu hin beekun kanallee muuxannoo kana hin qabu. Kanaan namoonni wal falmaa turani. Mee kanasti namoota kana hin dandeenye yookiin immoo akka amma beektutti odeeffannoo kana nu hirime. Sirriidha. Hoolaa zimma jedheen kuffamu. Hoolaan sammuun karaa waaqaa jedhama. Gaafa kana hoolaan karaa bitaatti kan inni kufu jechaadha. Bitaatti kuffisanii karaa bitaatiin kan qalamu jechaadha. Dhalaa fi dhiira adda addummaa qabamu hundumtu tokko. Maaliif inni hangafni gaa dubartii amma yeroo baay'ee gaafa laaltu dubartii durbaa kan jedhamu jira. Hoolaa qalamu keessa. Dubartii durbaa kan jedhamtu amma dubartii durbaa fuuldura deemtee hin irreeffattu miti Oromoo safuu qaba Oromoon hooda qaba waan ta'eef korma sanis ishiitu dhufee dhadhaa irra kaa'e waan ta'eef yeroo baay'ee shamarran gaafumamee niitii kee wajjin ciistu ati macheen mirgan ciistu hin beekta. Ishiin mirgan ciistu jechuu dhiifama naa godhi. Bitaa ciisti waan ta'eef bitaa ofii tammattee rafta waan ta'eef sunis ishiitu fuudhee si kenne waan ta'eef bitaadhaan karaa ishii saniin qaltaa jechaadha bitaa. Sanaaf. Icciitiinsaa kanaaf odeeffannoo guddaa nu laatte. Erga kuffisamee qalamee saniin boodoo haalatti gogaa irraa baasanii haalatti qalan billiiti kamtu dursaa kan jedhu kana mee nutti himi. Sana booda morma isaa erga buusteen booda luka isaa lamaan duuba irraa murta jechaadha gatarsaastee irraa gogaa isaa miila lamaan duuba irraa buusta miila arfanuu irraa buusta erga buusteen booda qaama isaa isa burii jedhamu san jidduu isaa addaan tarsaasta sana booda garaa isaa jidduu baqaqsitee kara mormaatti geechita sana booda immoo eegee isaa jidduun addaan tarsaasta jechaadha. Sana booda erga tarsaasteen booda duuba isaa sana irraa baastee erga gadi fuusitti garaa isaa addaan tarsaastee gogaa isaa sun dudda duubatti hafa miti gaafa duddatti hafu miila isaa duuba isaa fuutee waaqni itti fannista mukatti fannista maaliif qalmaata bakka si tolutti jechaadha. Sana booda gaafa fannistu luka duuba isaa eega isaa duuba isaa irra gad qunyistee gadi fiddeessa gootaa morma isaa irratti gadi galchitaa jechaadha. Dura gogaa irraa baasta gogaa isaa maal goota gaafa isaa wajjin irraa muttee gatta maal hammifattaa foon bichaa hammifattaa jechaadha. Sana booda maal goota mar'imaa isaa kana ishee cinaa kanarraa foon kaafatta erga kana kaafatteen booda maal tafa cuma isa jedhamu sani isa garaa isaa keessatti wantoota inni nyaatu fayyadamu san garaacha guddaa san keessaa tarsaastee baastaa jechaadha. Sana booda isa gaafa baastu wanta inni keessatti gatamu jira isa keessa goota sana booda luka isa fuunduraa jechaadha. Luka fuunduraa karaa bitaa irraa baasta sana booda karaa mirgaa irraa baasta erga irraa baasteen booda dudda isaa irraa cabsita dudda isaa erga irraa baasteen booda erga morma irraa gatte jechaadha morma irraa beera morma irraa buusta dudda isaa irraa buusta jechaadha. Dudda erga buustee booda maal tafa luka lamaan duubaa bichaa tafa. Kan duubaa. Luka duubaa san shamarree saniif dhiista yoo barbaadde. Ishiif dhiistaa ishiin maal gooti keessummaa bor dhufu yookaan iftaan hin dhufuuf fannifattee ol kaawwatti jechaadha. Isa san luka lamaan duubatti tafe. Kanaafit yeroo baay'ee mana keessatti kan fannifamu lukni duubaa kun kanaafi. Kanaaf fannifamaa inni kan fannifamu inni warroota duuba dhufan minaala boru yookaan iftaan firoottan dhufa yoo jiraate isaaniif ol kaawwatti jechaadha ishaan. Kanaaf kan barbaachise jechaadha. Odeeffannoo baay'ee nu laattee jirta guddaa galatoomii ayyaana gaarii siif hawwina siifis maatii keetiif ayyaana guddaa siif hawwina. Egaa amma nuni calqaba suttuun sittin himiin ture Bulloo Entertainmentii irraa dhufne Bulloo Entertainmentii kana like subscribe share gochuudhaan namootaan ga'e odeeffannoo kee kanas achirraatti argachuu dandeessa. Amma iddoo kanatti keessummaa tokko qabadheen jira keessummaa si naannoo magaalaa Sabbataa keessatti buna danfisuutiin namoota baay'ee keessummeessaa kan jirtu bunni isheellee baay'ee mi'aa buna ajaa'ibaa danfisti buna Wallagga ta'e Jimma ta'e kan Addis Ababaa ta'e kan Sabbataa ta'e hin beeknu ishee marraatii arganna. Egaa nama gara keessummaa keenyaatti sin dabarsaa turtiin ufaana godhaa subscribe sin ga'e. Baga walumaan nu ga'e. Egaa nani maqaan koo Daani'eel Abarraan jedhama Bulloo Entertainmentii irraatiin dhufee jala bultii ayyaana irreechaa kabajuudhaaf sanaaf walii gaddeemnee jala bultii jalatti maal akka godhamaa jiru namni akkamitti simachaa akka jiru sana naannofnee magaalaa keessa deemnee interview gochaa jirra. Ayyaana jala bultii kana akkamiin kabajaa jirtu? Egaa ayyaana jala bultii kana baay'ee namatti tola. Magaalattiinis waan ho'ite fakkaatti. Kun akkuma argitu kana dikooriin illee jira. Akkasi bakka baay'ee nu gammachiisee jira. Tolaayyee baga jala bultii kanaan singee maqaa kee fi amma naannoo jirtu bakka jirtu kana nutti miti saniin booda itti fufna. Eshi maqaan kiyya Kabbabush Mokonnin jedhama. Asuma jiraattu magaalaa Sabbataati. Kun akkuma argitu kana buna danfisaan jira jechuudha. Tolaanis buna keessi dhugeetiin ture buna baay'ee bareedaa danfista. Mee akkamitti qophoofteetta mee ayyaana jala bultii yookiin ayyaana
qillee kabajuudhaaf mee akkamitti qophaa'aa jirta? Ayyaana qillee kabajuudhaaf baay'ee yeroo baay'ee asitti kabajeen beeku maatii biraan deemee kabaja. Haala nagaruu hin beekamu murteessine deemuullee hin danda'a. Ammatti garuu kun akkuma argitu kana keessummaa kastamarii kun keessummeessa. Egaa. Mana keetti akkam asittiin kabajattu yaadne itti qophoofne mee? Itti kabajachuuf hin yaadne maatii biratti hin kabajadhee yaadee jira. Tole mee yeroo baay'ee ayyaanni gaafa ga'u harka caalu hojii guddaa kan qaban dubartoota. Eessumattuu ayyaana kan miidheeksanii, kan bareechanii, manas kan bareechanii, ayyaanumtillee ayyaana akka fakkaatu kan godhanii ga'ee dubartootaadha. Mee ati ga'een kee ayyaana kamiin bareechitame? Sirriidha. Ayyaanni ga'ee dubartoonni ayyaana irratti ga'ee guddaa qabu. Mana keessa hojii baay'eetu nama eeggata. Nama nufi kiyyaa yeroon maatii kiyya bira deeme biddeenallee nan hojjedha nan tushaa. Lukkuullee hojjechuu jira. Bakka hojiidhumaan nuti shamarran ga'ee qabna jedhee yaada sirriidha. Tole egaa mana gaafa gallu lukkuusii biddeenis nutti tolchaa waa meeqa nu godhatte? Mee ijoollee haalatti lukkuu hojjetan baay'ee shamarroonni baay'ee ispeeshaali ijoolleen ammaa kana hin danda'u ta'een beeku. Mee namoota ta'anii miidiyaa kana Bulloo Entertainment irratti hordofaa jiraniif haala isteeppiitti lukkuun hojjetamtu mee nutti himi? Haalli itti lukkuun hojjetamu ani maatii birattan guddadhe haati kiyyatti baay'eetti na barsiiste. Jalqabarraa yeroo lukkuun qalamutti bishaantu qophaa'a bishaan noo'a daffa sana booda erga maatiin abbaan yookiin obboleewwan gugurdoon lukkuu sana qalaniin boodatti bishaan sana keessa goota irraa qurcistaa jechuudha. Qurcisti qoshashaa sanarraa dhiqama. Sana booda kokkee ishirraa eegalta. Sana booda gogaa qabdii isarraa baasta guutumaan guututti. Sana booda bakka tokko isheetiin lafee ishee sana hin baastaa jechuudha. Lafee jechuun lafee isa kam? Calqaba kan boo kokkeen baafna jettee gogaa baafna ittaansee? Ittaansee gogaa ishee hunda isheerraa baasta. Sana booda harka ishee yookiin immoo baallee ishee miila isheellee quba isheetiin irraa baasta jechuudha. Adda baasta murtee. Kutaa meeqa qabame? Kutaa foonii handaaqqoo kutaa meeqa qaba? Yookiin maal jedhama billiitii jedhama meeqa qaba? 12 qabu jedhu garuu anoo tokko isheetiin lakkaa'ee hin beeku. Yeroo handaaqqoo galtu maaliif ittiin lakkooftu? Lakkaa'u garuu maaliif beekte? Nuti maatii baay'eedha 3-4tu qalama. Ani akkasitti lafee tokko lakkaa'ee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf. Tilmaamaan wanta beektus hin qabdu. Ani jechuun manna gaafa qaba. Akkas taana ittisa yeroo baastu seera. Aara seeran nan baasa. Garuu lakkaa'u bakka. Isin warra abbaa qabeenyaa lukkuu baay'ee qalattanii jechuudha. Bakka 3-4tu hojjetama waan ta'eef lakkaa'ee hin beeku tokko isheetiin. Mee amma fakkeenyaaf an dura yeroon baadiyyaa ture jira nyaata lafee keessaati kan daa'immaniif kennamu jira kan abbaa manaaf yookiin hangafaaf kennamu jira maqaa isaan irraanfadhe mee waan beektu qabda isa keessaa qoqqooda kan maatii baay'ee saba qabdu. Dhugaadha kan abbaadhaaf kennamu jira ani garuu afaan oromootiin hin beeku maqaa isaa. Rakkoon qaba afaan barbaannetti warra hiika afaan oromoo danda'a barbaanne. Amaariffaan farasanyaa jedhama. Inni immoo namoota gugurdoo yookiin abbootii yookiin immoo nama handaaqqoo sana qaleef kennama akkuma seeratti iyyuu jechuudha. Enggak kah wajah dalam beka fano rumah. Diamond if koke she, balle she. Malif kan kenuf diamond if koke balle maaf kenuf. Pomfur dalla tani ni? Walin kau ka? Namo ta kesu mo ta depan ni. Tole, sawalin genyef diamond if koke balle latuf. Akashin ilkan korke del kan berat. Keessummaa daf waliin ga'u ka namni halaa yoo dhufe yaa ka daa'imman mana keessaa miidhu wayya keessummaa halaa dhufe shunkurtii qofa kennurra akkasidha natti fakkaata. Amma yoo guddatan akkas yoo si komatoo gaafa guddatan. Amma erga guddatanii maa nyaataa jiru. Nyaataa jiru gaafa guddatan. Tole guddaa galatoomii interviinuu laatteef erga namoota baga ayyaana kanaan singee carraa kanaan
dabarfachuu ni dandeessa yoo nama ergaa qabaatte. Ergaan qaba obboleewwan koo asuma naannoo sabbataa hanga alam ganaa kan jiranidhaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Maatii koollee akkasuma uummata Oromoo hundaaf uummata Itoophiyaa hundaaf. Hayyee atis baga geesse isiniin jenna bulloo intarteemantiidhaaf ergaa qabdu qabda. Ergaan qabu waan illee baay'ee hordofu ture. Baay'ee illee beeku. Yaa nama biizinasiidha qabdi. Beeku ture baay'eedha. Kana booda garuu baruudhaaf baay'een itti gammada. Isinis galatoomaa ulfaadha. Baga isiniin ga'e jechuun barbaada.